Ashamaa akkam jirtu guyyaadhaa immoo qabadhee kan dhufe gireetiin ji'oogiraafii paartii afuraffaati jechuudha. Paartii kana keessatti kan ilaallu the movement of continents kan jedhu ta'a jechuudha. Sochii ardiilee kan jennuun Eeshiyaa, Afrikaa, to American South and North jechuudha. Akkasuma Awustiraaliyaa, Antarktikaa fi Yuuroop kunniin sochii isaaniidha jechuudha. Akkamitti akka uumaman jechuudha. Kan paartii kana jalatti yookiin sabtoopikii kana jalatti hojii ilaallu. Continental Drift Theory jedhamutu jira jechuudha. Akkamitti akka ardiileen kun addaan ciccitanii haala amma jiran kanaan taa'an kan jedhu theory haasa'uudha jechuudha. Continental Drift Theory kan jedhu kun akka inni suggest godhutti for the separation of present continents waa'ee ardiileen amma jiran kun addaan babbahuu isaaniiti jechuudha kan inni haasa'u. Jalqaba irratti lafti walitti qabattee akka turtee fi boodarra akka addaan babbaateedha jechuudha. Theory'n kun kan haasa'u. It refers to the horizontal displacement of the original continent. Ardiin jalqaba irratti turte original continentiin gara horizontaalitti addaan babbahuu isiiti jechuudha kan inni haasa'u. Theory kana qabatee kan dhufe nama Alfred Wegener nama jedhamudha jechuudha. Lammii biyya Jarmanii meetirooloojistiidha jechuudha. Akkasuma namni kun polar explorerii nama yeroo san addunyaa naanna'aa turedha jechuudha. Who lived between 1818 to 1930 1880 hanga 1930tti nama jiraatedha jechuudha namni Alfred Wegener jennuun kun. Akkasuma namni kun published a book titled The Origin of Continents and Oceans. Kitaaba mata dureen isaa Origin of Continents and Ocean jedhamu maxxansee ture jechuudha. Akkaataa uumama ardiileetii fi galaana garbaa kan jedhu mata dureen isaa jechuudha. Kitaaba jedhamu maxxansiisee ture jechuudha namni kun. Kitaaba kana keessatti namni kun waa'ee Continental Drift Theory kan kaase kitaaba kana keessatti jechuudha. Continental Drift Theory akka jedhutti jechuudha. The present continents ardiileen yeroo ammaa jiran torban kunniin kan uumaman ardii takka kan turte Pangaea kan jedhamurraa akka ta'edha jechuudha. Continental Drift Theory kan jedhu kun akka jedhutti jalqaba irratti ardiin takka qofti akka turtee fi ardiileen torban amma jiran kunniin ardii takkattii tanarra akka uumamanidha jechuudha. Kanaafuu ardii tanas maal jedhee waamee Pangaea jedhee waamee jechuudha. Pangaea jechuun jecha lamarraa kan dhufe yoo ta'u paanii fi jaa kan jedhudha jechuudha. Paan jechuun on jechuu yoo ta'u jaa jechuun immoo ears jechuudha. Kanaaf Pangaea jechuun all ears kan jedhudha jechuudha. Pangaea begin to split into two. Jalqaba irratti Pangaean tun bakka lamatti addaan qoodamteedha jechuudha theory'n kun. The northern part and the southern part. The northern part is known as Eurasia and the southern part is known as Gondwana land. Pangaea kan jennuun kun iddoo lamatti addaan qoodamedha jechuudha theory'n kun. Gara kaabaatii fi gara kibbaatitti. Gara kaabaatti kan jiru Eurasia kan jedhamu yoo ta'u gara kibbaatiin kan jiru immoo Gondwana land jedhama jechuudha. Akka theory'n kun suggest godhutti. Fakkii kanarraa akkuma hubannutti jalqaba irratti Pangaea kan jedhamu lafti walitti qabattuun tokko akka turteedha jechuudha. Sana booda iddoo gurguddaa lamatti addaan qoodamte jechuudha. Gara kaabaatii fi
gara kibbaatitti jechuudha. Gara kaabaatiin kan jiru Luuraasiyaa kan jedhamu yoo ta'u, gara kibbaatiin kan jiru immoo Gondwaanaa laandii jedhama. Inni kun kan uumame Pireedii Tiraasik jedhamudha jechuudha. Pireedii Tiraasik jedhamu keessatti uumame jechuudha. Pireediin kun kan argamu eeraa isa sadaffaa Meesoozoyik jedhamu keessatti jechuudha. Naannoo waggaa 200tti wanta uumamedha jechuudha inni kun. Kanaaf Gondwaanaa laand kan jennu kun biyyoota yookiin ardiilee kanneen of jala qabate jechuudha. Saawuz Ameerikaa, Afrikaa fi Afrikaa, Arabiyaan Peninsula, Indiyaan Subcontinent, Awustiraaliyaa inda Antaarktikaa of jalatti qabata jechuudha. Asirraas ilaaluun akkuma danda'amu Gondwaanaa laand kan jennuun Afrikaan, Saawuz Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Antaarktikaan kunniin kan argaman Gondwaanaa laandii keessatti jechuudha. Inni lammaffaan immoo Luuraasiyaa kan jennuunidha jechuudha. Innis kan of jalatti qabatu Noorz Yuurooshiyaa, Awurooppaa fi Eeshiyaa jechuudha. Yuurooshiyaa jechuun kaaba Eeshiyaatii fi akkasuma Awurooppaa kan qabatu yookiin kan argaman Luuraasiyaa jalatti jechuudha. Akkasuma Ameerikaa, Noorz Ameerikaa jechuudha. Kan of jalatti qabatu Luuraasiyaa paartii jedhamu kanaadha jechuudha. Kanaaf kontinentiin akkaataan itti uumaman tiyooriin kontinental drift theory kan jedhu gabaabaa fakkaata jechuudha. Mata dureen inni itti aanu immoo components of the Earth's physical environment kan jedhu ta'a jechuudha. Qaamoleen fiizikaalaa wantoota akkamii ofirraa qaba kan jedhu ilaalla jechuudha. Qaamolee fiizikaalaa kanneenis iddoo afuritti qoonnee kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. The physical environment of the Earth is characterized by continuous interaction with one to the other. Qaamni fiizikaalaa lafa irratti argamu kunniin wantoota adda addaatiin ibsamaa jechuudha. Akka waliigalaatti immoo the earth can be divided into four major spheres. Isfiiriilee afuritti gurguddaa afuritti lafti addaan qoonnee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Inni jalqabaa hydrosphere kan jedhamudha jechuudha. Innis water part of the earth, water jennee qabachuu ni dandeenya jechuudha. Inni lammaffaa immoo the atmosphere isa jennuunidha jechuudha. Atmosphere kan jennuun immoo air part of the earth jechuudha. Qaama qilleensaa lafaa jechuudha. Air jennee qabachuu ni dandeenya jechuudha. The lithosphere kan jennuun immoo qaama lafaa ta'ee isa lafaa irra jiraannu kana jechuudha. Land jennee qabachuu ni dandeenya jechuudha. Akkasuma inni afuraffaa immoo biosphere kan jennuun jechuudha. Qaama lafaati jechuudha. Innis inni kun immoo wantoota lafa irra jiraatanidha jechuudha. Living things on the earth. Wantoota lafa irra jiraatan kan lubbuu qaban bio jechuun iyyuu life jechuudha. Kanaaf wantoonni lafa irra jiraatan kunniin biosphere jalatti qoonnee ilaallaa jechuudha. Tokkoon isaanii wantoota isaan of jalatti qabatan haalaan inni jalqabaa hydrosphere isa jennuunidha. Inni kun they include all the earth's water. Qaama lafaa bishaanii kan ta'e hunda of jalatti qabata jechuudha. Qaama bishaanii yeroo kaasnu immoo the oceans yookiin garbaawwan the most prominent feature of the hydrosphere. Qaama bishaanii jiran keessaa baay'ee guddaa kan ta'e garbaawwan jechuudha. Parsantii 71 akka waliigalaatti qaamni bishaanii lafa irraa parsantii 71 yoo ta'u, garbaawwan immoo parsantii
97 qaama bishaanii jiran keessaa 97 garba jechuudha. Takka tuqaa 8% immoo bishaan bifa cabbiitiin jiru yookiin bishaan goggogee isa jennuun jechuudha. Bishaan bifa cabbiitiin jiru takka tuqaa 8% ta'a jechuudha. Inni biraa immoo 0.63% kan ta'u bishaan lafa jalatti argamu yommuu ta'u, inni xumuraa immoo 0.01% kan ta'u immoo harawwanii fi laggeen riiverii adda addaati jechuudha. 0.01% kan ta'u qaama bishaanii keessaa harawwanii fi laggeen qaama lafaa irratti argamanidha jechuudha. Isfiiriin inni lammaffaan qaama fiizikaalaa lafaa irratti argamu the atmosphere isa jennuunidha jechuudha. Qaama lafaa isa qilleensaa kan ta'e jechuudha. It is surrounded by a life-giving gaseous envelope. Qilleensa wantoonni lafa irra jiraatan lubbuu qaban itti fayyadaman kan lafa marsee argamudha jechuudha. The atmosphere kan jennuun kun. It is a mixture of gases. Gaasiiwwan adda addaa walitti qabamuudhaan jechuudha atmosphere kan jennuun. Isaan keessaa immoo parsantii guddaa kan qabatan naayitiroojiinii fi oksijiiniidha jechuudha. Gaasonni biraas akkuma jiranitti ta'e jechuudha. About 99% is concentrated in the first 13 kilometers. Parsantii 99 kan ta'u lafa irraa gara oliitti yoo deemnu, atmosfeeriin akkuma beekamu lafa marsee kan argamudha jechuudha. Kun lafa yoo ta'e atmosfeeriin lafa marseeti kan argamu. Lafa irraa gara oliitti kiiloomeetira 30 yoo deemnu parsantii 99% kan ta'u atmosfeeriin kan argamu kiiloomeetira 30 keessatti jechuudha. Half of atmosphere lies below 5.6 kilometer. Walakkaa atmosfeerii kan ta'u immoo kiiloomeetira 5.6 keessatti argama jechuudha. Adaduma ol deemnuun atmosfeeriin xiqqaataa yookiin dhabamaa deemaa jechuudha. 90% occurs in 16 kilometer. Parsantii 90 kan ta'u immoo kiiloomeetira 16 keessatti kan argamudha jechuudha. Isfiiriin inni lammaffaan yookiin qaamni fiizikaalaa lafaa inni sadaffaan immoo baayosfiir isa jennuunidha jechuudha. Baayosfiiriin the zone inhabited by life. Naannoo lubbuuleen itti argamanidha jechuudha. It includes the uppermost lithosphere. Gubbaa liizosfeerii dabalatee jechuudha. Qaama lafaa kana jajjabaa gubbaa isaa dabalatee the hydrosphere qaama bishaanii dabalatee and the lower parts of atmosphere qaama atmosfeerii gara gaditti kan dabalatee jiru baayosfeer jedhama jechuudha. Iddoo gabaabumatti baayosfeer kan jennuun iddoo lubbuuleen adda addaa itti argamanidha jechuudha. Lubbuuleen kan argaman bishaan irratti ta'uu danda'a. Akkasuma qaama lafaa jajjabaa liizosfeer jennee kan waamnu kana irratti ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf baayosfeer kan jennuun qaama fiizikaalaa lafaa ta'ee iddoo lubbuuleen itti argamanidha jechuudha. Inni xumuraa fi afuraffaan immoo liizosfeer isa jennuunidha jechuudha. Liizosfeer kan jennuun referred to as solid earth. Qaama lafaa jajjabaa jedhamee ni yaamamaa jechuudha. Liizosfeer kan jennuun gabaabumatti qaama nu irratti qotannee facaasannee irra jiraannu kun gubbaan lafaa kun walumaa galatti qaamni jajjabaan lafaa kun jechuudha. Gubbaa qofa osoo hin taane maal jedhamee waamamaa? Liizosfeer jedhamee waamamaa jechuudha. Liizosfeeriin baqqaanota sadii irraa uumama. Isa kana mata duree kana durattis akkuma ilaallee turre jechuudha. Lafa bakka sadiitti qoodnee ilaallee gubbaa lafaa, keessa lafaatii fi handhuura lafaa, crust, mantle fi core kan jennuun jechuudha.
Kanaaf liizosfeer kan jennuun qaama jajjabaa lafaa akka waliigalaatti waan ta'eef crust, mantilii fi koorii of keessatti qabata jechuudha liizosfeeriin. Below a layer of soil and beneath the ocean water, the crust is composed of almost entirely solid rocks. Amma gubbaa kanarratti kan jiru lafa kanarratti jechuudha biyyeedha. Haa ta'u malee biyyee kana bira dabarree gara gadiitti yoo deemnu dhakaa baay'ee jajjabaarraa jechuudha. Lafti kun kan uumamte akkasuma bishaan jalaatii fi qaama biyyee jiru kana bira gad dabarree yoo deemne lafti kun irra caalaan isaa entirely almost kan uumame solid rock dhakaa baay'ee jajjabaa ta'e irraa jechuudha. Sababa kanaaf liizosfeer jedhamee kan waamamuuf solid rock yookiin dhakaa jajjabaa jedhamee kan waamamu sababa kanaaf jechuudha. Akka waliigalaatti wantaan gamma ilaalle kana summarize goonee asirratti ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Qaamolee fiizikaalaa bakka afuritti qoodne ilaallee atmosfeer, baayosfeer, liizosfeerii fi haayidroosfeer jennee ilaalle jechuudha. Atmosfeer kan jennuun qaama qilleensaa lafaati jechuudha. Kan lafa marsee argamu jechuudha. Akkasuma baayosfeer kan jennuun qaama lafaa yookiin iddoo lubbuun itti argamuu danda'u yoo ta'u, haayidroosfeeriin immoo qaama bishaanii lafa irratti argamudha jennee ilaallee turre jechuudha. Liizosfeer kan jennuun immoo solid earth yookiin qaama lafaa jabaa kan ta'e kan innis baqqaanota sadii akka ofirraa qabu gubbaa lafaa, gidduu keessaatii fi handhuura lafaa jechuudhaan paartilee yookiin baqqaanota sadii akka qabu ilaallee jirra jechuudha. Gabaabinaan viidiyoon kun kana fakkaata jechuudha. Hanga paartii biraatti walitti deebinutti nagaan tura.